Manni waaqayyootti na ijaaramuudhaan birrii 10,000 as galchee torbanii saat makiinaa bitadhe. Gaafan taa'ee televezyiinii ilaalu warri birrii qabdan nu bira dhaabbadhaa birrii 1,000 warri 2,000 isaa olis warri qabdan nu bira dhaabbadhaa jedhanii dubbatu turan. Garuu yeroo sanatti yeroon TV sana ilaalutti hojiin qabuun ture. Haadha manaa kootiin dhaqi birrii kana nuu galchi jedhee birrii kana naan ergee naan galchee isa duraa caala adda nu gargaaraa dhufe Waaqayyo. Ammanumaan otoo guyyaa 2-3 hin turre hojiin argadhe. Otoo ji'a 2 hin guutin hojii akka addaa hojii gaarii Waaqayyo naa banee magaalaa Amboo keessaa lafa bitadhee. Yeroo ijaarsa manaa ergamaa Geetahun gargaarsa jedhanii dubbataa jiru turanii. Yeroo sananii ani hojii humnaan hojjetaa ture. Hojiin humnaa hojjedhus immoo mo'aan qabu. Qansiraadha kan inni hojjedhu birrii 200 oola. Isarraa qabee nan kanfala jedhee murteesse. Yoo danni guyyaa sana birrii kana akkaawuntii ifa fayyinaa irratti gashee eebbumatu naaf ta'e eebban manan jedhamne naaf ta'e dachaa dirribii eebbi naaf ta'e isaasitti kan ta'e egaa lafa kaaree 500 bitadhe. Shalom, nagaaniif jaalalli Waaqayyoo iddoodhaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha hordoftoonni TV ifa fayyinaa marti keessan nagaaniif jaalalli Waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jecha akkam jirtu baga nagaa taatan Waaqayyo isa karaa hundumaa nu gargaaree guddisnee galateeffanna. Waaqayyo karaa hundumaa nu gargaaree baatee barruun harka isaa utuu nu hin dadhabin dadhabbiidhaaf yaaddoo tokko malee har'aan nu ga'eera rakkinni ari'atamniif yaaddoo hedduu nutu jiru Waaqayyo keessatti nu gargaaree ba'aa keenya hundumaa baatee isa siin nu ga'eef galata guddaa dhiyeessaa maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Egaa har'a fuula keessan duratti kan dhiyaadhe akkuma amala keenya yeroo dheeraadhaaf gochaa turre almost waggaa tokko lakkoofsisnee walitti deddeebinee dhimma gargaarsa waldaa ifa fayyina addunyaa akkasumas televezyiinii ifa fayyina addunyaadhaaf namoota karaa garaa garaa nu deeggaraa turanii akkaawuntii waldaa ifa fayyina addunyaa irratti birrii isaanii galchanii kennaa isaanii Waaqayyoof kennanii eebbifamanii akkasumas immoo eebbifamuudhaaf kan galchaa turaniif jiraniidhaaf ammas kunoo akkaawuntii isaanii qabadheen yookaan immoo isteetimentii baankiidhaa baaseen qabadhee fuula keessan jira isiniif kadhachuudhaaf akkuma waadaa galee ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jireenya keessan irratti hojii guddaa akka hojjetu abdii guddaan qaba. Namooti hedduun dhuga baatii hedduu fidaa jiru. Kunoo guyyaa akkasii galcheen mana ijaarradhee makiinaa bitadhee daldalli koonaaf qajeelee jireenyi koonaaf qajeelee kanaaf ammayyuu daballee gargaarsa waldaa kanaaf daballee waldaa kana cina dhaabbannaa televezyiinii kana cina dhaabbannaa nuuf kadhadhaa jedhanii dhaamsi iddoo garaa garaa irraa waan nu ga'eef ammas kunoo isteetimentii kan isin ofii keessan irraa kuttanii amma dandeessan amma humna keessanii hamma Waaqayyo isin gargaare biyya alaaf biyya keessa teessanii nu gargaartanii. Egaa sagalee Waaqayyo akkas jedha utuu isiniin kadhatin fuula duraa sagalee Waaqayyo keessaa kutaa tokko dubbisee isa booddee gara isiniif kadhachuutti hin darba jechuudha. Akkas jedha sagaleen Waaqayyo Macaafa Izraa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee amma lakkoofsa 7tti akkas jedha nan dubbisa. Kana booddees qalmi gubamuu isa itti fuudhee dhiyeeffamu baatii ji'aa guyyoota ayyaanaa beekama warra Waaqayyoof addaan baafaman hundumaatti akkasumas immoo kennaa adduma addaan fedha isaaniitiin Waaqayyoof kennuu hin dhiyeessan. Ijaarsi mana qulqullummaa hin jalqabamne yoo ta'e iyyuu ji'a 7ffaa ji'ichattis guyyaa 1ffaadhaa kaasanii qalma gubamu Waaqayyoof dhiyeessuu hin jalqabani. Jarri ijaarsa manichaatiif warra dhagaa cabsaniif warra muka soofanii horii akkasumas immoo akka abboommi Qiroos mootichi Faares dhaaba muka gaattiraa Libaanos hamma Yoopheetti galaanarraa akka fidaniif namoota Sidooniif namoota Xiroosiif immoo nyaata dhugaatii dhadhaa ejersaa hin kennani jedha. Iddoon kun wayii kennaa haasa'a. Ijaarsi manichaan jalqabne yoo ta'e iyyuu namoonni kennaa qaban hundumaa Waaqayyoof akka asitti dhiyeessan ijaarsi manichaa hin jalqabamne yoo ta'e iyyuu namoonni kennaa isaanii
kennaa garaa isaaniitti tolu, kennaa waaqayyoon gammachiisu, kennaa waaqayyoon boqochiisu akka isaan kennan kan qabeenya isaanii birrii isaanii haa ta'u, waan nyaatan irraa ta'u, waan dhugan irraa ta'u, karaa garaa garaa mootonnis ta'e amantoonni yookaan immoo Yihuudoonni ijaarsa mana qulqullummaadhaaf Izraan faa Nahimiyaan faa akkasumas immoo Iyyaasuun faa yeroo ka'anii mana qulqullummaa kana deebisanii haaressuudhaaf Israa'eliin yookaan immoo Yihuudaa ishee diigamte, Yerusaalem ishee diigamte, ishee badde, ishee caccabde deebisanii ijaaruudhaaf kennaa isaanii kennuu hin jalqabanii jedha. Utuu ijaarsi manichaa hin jalqabin kennaa isaanii kennuu hin jalqabanii jedha. Kanaaf gadi sittanii yoo laaltanii yeroo dheeraa ture jedha, waggaa dheeraa ture, waggaa dheeraa haa turu iyyuu malee namoonni sun ijaarsa manichaa ariifachiisuudhaaf kennaa qaban. Wanta qaban hojii mana waaqayyoo kanaa ariifachiisuudhaaf wanta qaban hundumaa waaqayyoodhaaf in kennanii jedha. Kanaaf isinis karaa garaa garaa nu cina dhaabbachaa kan turtanii kennaa keessan utuu nuffin utuu hin dadhabin kaan keessan birriidhaan kaan keessan immoo qabeenya keessaniin kaan keessan humna keessanii kaan keessan kadhannaa keessanii nu cina dhaabbattanii kaan keessan immoo humna keessanii nu cina dhaabbattanii waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu jechaa fuula keessanitti kunoo statementii baankii baaseen fuula keessanitti dhiyaadha. Kanaaf namni hundinuu anaa wajjin akka kadhatu anaa wajjin kadhachuu duwwaa akka eebbifamtan amanaa. Fuula waaqayyootti akka eebbifamtan kadhannaan amma asitti isinii kadhadhu kun jireenya keessan eenyummaa keessan maalummaa keessan akka inni jijjiiru abdii guddaan qaba. Egaa akkaawuntiin waldaan ifa fayyinaa qabdu baankii afur irraa socho'a jechuudha. Baankii afur jechuun baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii daldala Itoophiyaa, baankii intarnaashinaal Oromiyaa akkasumas immoo baankii Awaash. Kunoo arfannuusaa irraayyuu isteetimentii iddoo afurii qabadheen fuula keessanitti dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaaf namni hundinuu naa wajjiniin taatanii akka na wajjin kadhattan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Warri Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa irratti galchitan akkasin amantan Oromiyaa intarnaashinaali hojii gamtaa Oromiyaa baankii Awaash irratti warri galchitan maqaa waldaa ifa fayyina addunyaatiin warri galchitan amma kunoo isinii kadhachuudhaafan fuula keessanitti dhiyaadhee jira. Warri biyya alaa jirtanis karaa Feesbuukii, karaa Instaagiraamii, karaa Tiwiitarii akkasumas immoo karaa yuutuubii keenyaa kan nu hordofaa jirtan yeroo dheeraa kaastanii nu cina dhaabbachaa kan turtan biyya keessa teessanii dammoo biyya keessa teessanii immoo karaa garaa garaa nu hordofaa kan jirtan karaa televezyiiniis karaa sooshaal miidiyaa keenyaa nu hordofaa kan jirtan gara foddaa iskiriinii kanaatti harka keessan qabdanii akkasin wajjin kadhattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Abbaasin kadhadha waan haaraa akkati gootu beekaa. Baay'een isaanii eebbifamanii arganiiru. Utuu isaan ani kadhadhee in eebbifamne utuun ta'e anis hin dadhabun ture. Amma garuu bu'aasaa ija kootiin argeera. Baay'een isaanii afuuratti foonitti eebbifamaniiru. Kanaaf deddeebi'anii amantoonni kunis nu gaafachaa jiru. Akka nu isaaniif kadhannuuf amma abbaasin kadhadha. Karaa garaa garaa nu cina kan dhaabbatan yaada isaaniin, dinagdee isaaniin, qabeenya isaaniin, humna isaaniin, kadhannaa isaaniin kan nu cina dhaabbatan ani baraaf jireenya isaanii eebbiseera. Barri isaanii, manni isaanii, dhalli isaanii, maatiin isaanii humna dhiiga hoolichaan kan eebbifame haa ta'u. Abbaa akkuma kana dura gochaa turan birrii 1,000 galchee 2,000 3,000 galchee 4,000 5,000 galchee kunoo eebba akkasiitu naaf ta'e hamma humna kooti galcheen eebba hamma kanaa dachaa galfadhe kaan mana ijaarradhe kaan makiinaan bitadhe jedhanii dhuga baatii isaanii fidanii waldaa kana keessatti dhugaa ba'aa jiru. Ammas namootan amma kadhadhuuf kun maqaama Yesuus Kiristoosiin mana isaanii irratti seenaan dhuga baatii qabu jireenya isaanii irratti haraawwatu. Abbaasin kadhadha ani eebbiseera. Ani sin eebbiseera. Manni keessan jireenyi keessan maqaama Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Anamma isin eebbiseera. Bara keessan eebbiseera. Qodaa bukoo keessan eebbiseera. Kiisii keessan eebbiseera. Akkaawuntii keessan eebbiseera. Gaayila keessan eebbiseera. Barnoota ijoollee keessanii eebbiseera. Qabeenya sin qabdan, daldala sin qabdan, suuqii sin qabdan, supermarketii sin qabdan, buutikii sin qabdan, qonna sin qabdan, suuqii sin karaa garaa garaa qabdan hundumaa eebbiseera ani. Maqaama Yesuusin hojii si keessan eebbiseera. Har'aa kaasee kiisiin keessan hin dhimmisin. Mana keessan eebbiseera. Eebbi waaqarra, eebbin dhumne. Waaqayyo abbaan Kiristoosin nuuf kenne. Isumaa wajjin immoo tola waan hundumaa dabarsee nuuf kenne. Jedhamee barreeffamee jira. Kiristoos kennaa tolaa keenya. Kiristoos kennaa eebba keenyaati. Kiristoos kennaa nuyi amannee fudhanneedha. Kiristoos wajjin immoo waan hundumaatu nuuf kenname jedhameera. Maqaama Yesuus Kiristoosin nan ajaja. Yeroo kanaa jalqabe mana isaanii eebbiseera. Ijoollee
ijoollee isaanii eebbiseera dinagdee isaanii eebbiseera yeroo kana jalqabee eebbin dhumne ol waaqarraa mana isaanii irratti kan dhangalaafame haa ta'u ani nan ajaja eebbifama abboonni eebbifama haadhonni eebbifama dargaggoonni eebbifama obboleettonni obboleewwan eebbifama ani isin eebbiseera bara baraan eebbifama hamaan isin hin argatin dhukkubni amma ka'ee addunyaa goolaa jiru kun isin hin argatin mana keessan irra dabarseera ijoollee keessan irra dabarseera ijoollee keessan mana barumsaa yeroo isaan dhaqan dhiiga Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin ani golbobeera dhiigni Kiristoos isin hamarsu dhiigni Kiristoos isin haa golbobu dhiigni Kiristoos mana keessan hamarsu dhiigni Kiristoos isin irratti hojjetu maqaama Yesuusin isin waan qabdan irraa fuutanii mana kanaaf gootanii waldaa kanaaf gumaachitanii televiizinii kanaaf gumaachitanii amma isin kadhadhaa mana keessaniif gumaata addaa gumaacheera jireenya keessaniif gumaata addaa gumaacheera bara keessaniif gumaata addaa gumaacheera ani humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin isin irratti ta'u eebbi waaqarraa fixeensi eebba baatu waaqarraa bokkaan eebba baatu maqaama Yesuus Kiristoosin waaqarraa isin irratti dhangala'u maqaama Yesuusin dhuga baatii fida maqaama Yesuusin nan eebbifame kunoo anaafis manatu ta'e kunoo anaafis makiinaatu ta'e kunoo anaaf eebbatu ta'e afuura kootu eebbifame dhukkubarraan fayye jettanii akkas dhuga baatii fiddani ani ajajeera wanti anamma kadhadhe wanti anamma sagalee kana keessaa dubbise kam namoota gargaarsa kana nu gargaaran kamirratti haraawwatamu eebbi waaqarraa eebbi lafarraa isiniif haa ta'u maqaama Yesuusin hin beela'ina maqaama Yesuusin hin daarina eebbi keessan gad dhiifamu daana'oon eebba keessan waggaa dheeraa nyaate maqaa Yesuusin ani ajjeeseera raammoo eebba keessan ani burukseera dhukkuba isin keessa jiru balleesseera kaanserii balleesseera HIV balleesseera dhiibbaa dhiigaa balleesseera sukkaara balleesseera isin keessaa dileet godheera isin keessaa eera maqaa Yesuusin diskiman shiraatatii buqqiseera ani ajajeera isiniif haa ta'u maqaa Yesuusin waan haaraa waan gootuuf ulfaadhu waan eebbifamaniif ulfaadhu maqaa Yesuusin ameen gooftaan sinaa eebbisu ammas yeroo biraa deebi'ee warra gargaarsa kanaan nu cina dhaabbataniif anammas yeroo biraa deebi'ee isiniin kadhadha egaa waldaan ifa fayyina addunyaa kan keessan televiiziniin ifa fayyina addunyaas kan keessan kanaaf tumsi keessan hamma dhumaatti akka nu wajjin ta'u jaalala waaqayyootiin isin gaafanna egaa hojii waaqayyoo hojjechuun karaa tokko lamaan hojii waaqayyoo hojjechuun hin danda'ama waaqayyoof hojjechuun eebba an humna koo jireenya koo eenyummaa koo kenneen wangeela kana hojjechuudhaaf kutadhee ka'een jira obboloonni koo na wajjin tajaajilanis akkasuma jiru isin immoo qabeenya keessaniin yoo nu cina dhaabbattan hojii guddaa hojjechuu dandeenya biyya kana keessatti wal'aansoon wangeelaa akkasumas immoo dadammaqiinsi wangeelaa humnaan fiiguu danda'a humnaan cabsinee ba'uu dandeenya wangeelli nama tokkoon hin hojjetamu inni tokko wangeela qabatee humna isaatiin ba'ee waltajjii qabatee lallaba inni tokko immoo qabeenya isaa dhangalaasee fuula waaqayyootti qabeenya isaa dhangalaasee ijaarsa mana waaqayyoof tumsa babal'isuu wangeelaadhaaf jireenya isaa kenneeti kan inni hojjetu kanaaf fagoof dhiyoorra kan jirtan biyya alaas biyya keessas kan jirtan qabeenya keessaniin nu cina dhaabbadhaa waldaan ifa fayyinaa kan keessan ifa fayyinaa ifa namootaaf ifa fayyinaati waldaan ifa fayyinaa jireenya keessaniif ifa waan qabdaniin qabeenya keessaniin birrii keessaniin nu cina dhaabbadha hamma isinitti dhaga'ame 1,000 2,000 3,000 4,000 hamma isinitti dhaga'ame galchuu dandeessu ani immoo deddeebi'ee torban lama lamaana ta'u ji'a tokko tokkoona ta'u deddeebi'een akkuma namma godhe kan isteetimentii keessan baankiidhaa baaseen fidee eebba keessaniif isinii kadhadha waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebba